Maatii Odaa Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa inni kun chaaptarii shanaffaadhaaf paartii isa dhumaataa jechuudha. Xiqqoo yeroo nu jalaa fudhachuu danda'a. Dheeraadha waan ta'eedhaaf garuu immoo goolabuu qabna. Egaa adaraa keessan adaraa jaalalaa chaanaalii keessan chaanaalii Odaa Akaadaamii kana follow godhaa, subscribe godhaa. Ijoollota biraa akka gahuudhaaf immoo like, share gochuudhaan, comment gochuudhaan tumsa keessan nu biraan ga'aa gahee Oromummaa keessanii baadhaa isiniin jenna. Guddaa ma jaallatamtu. Egaa tuqaa marketing research jedhu yookaan immoo qorannoo gabaa jedhu irraa jalqabnee walii wajjin ilaalla jechuudha. Marketing research is a systematic way of setting objective collection, analysis, and dissemination of information for the purpose of assisting management in decision making. Qorannoon gabaa tooftaa hordofamaa yookaan immoo systematic ta'een egaa galma kaawwachuu, odeeffannoo funaanuu, qaaccessuu fi raabsuudha jechuudha. Kunis immoo maalidha yoo inni kaayyoo hooggantoota murtii kennuu irratti gargaaruudhaaf kan raawwatamudha jechuudha qorannoon gabaa kun. The role or significance of marketing research in decision making. Murtii kennuu keessatti shoora yookaan immoo barbaachisummaa qorannoo gabaati jechuudha. Kun there are functional roles of marketing research. These are shooraaleen hojii qorannoo gabaa sadiitu jiru. Isaanis egaa karaa gadii kanatti nuuf kaa'amanii jiru jechuudha. The first one is descriptive action. Isheen kun hojii ibsituudha jechuudha. Descriptionii functionii yookaan immoo hojii ibsituudha jechuudha. The gathering and the presentation of systematic of fact. Yaadolee dhugaa irratti hundaa'an funaanuu fi dhiyeessuu. Diagnostic or analytical function. Kun immoo hojii sababa adda addaan baasuu. Fakkeenyaaf amma the explanation of data. Ragaalee yookaan immoo daataa ibsuu fi qaaccessuu yookaan adda adda baasuudha kun jechuudha. And the third one is predictive function. Kun immoo hojii raagduudha jechuudha. Specification of how to use the descriptive and the diagnostic research to predict the result of a planned marketing decision. Qorannoo ibsuu fi sababa addaan baasuuf kan hundaa'u yommuu ta'u, bu'aa murtii gabaa karoorfame tokko akkamitti raaguun akka danda'amu adda baasuu irratti jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa inni olaanaan just wanta kan adda baasuudha. Inni biraan marketing research components. Inni kun egaa kutaa yookaan qaama qorannoo gabaati. Marketing researchers deal with many aspects which includes qorattoonni gabaa kun egaa dhimmoota baay'ee irratti xiyyeeffatu. Isaan keessaa egaa market size hamma gabaa kan jennu yookaan baay'ina namoota bitanii fi namoota gurguranii yookaan namoota gabaa sana keessa jiran jechuudha. Market share kan jennu market share yookaan immoo qooda gabaatiin kun immoo qooda gabaa kan jechuun dorgommii gabaa keessatti dhibbeentaa hamma gurgurtaa dhaabbata tokko kan ibsu yommuu ta'u, marketing penetration. Isheen kun immoo seensa gabaati. Kun dhaabbanni tokko gabaa jiru keessatti akkamitti bal'inaan akka seenu kan nuuf ibsu yommuu ta'u, brand equity research. Qorannoo beekamtii meeshaa yookaan immoo brand equity research kan jennu kun egaa beekamtii meeshaa tokkoof kennu yookaan brand gochuun meeshaan tokko maqaadhaan maamiloota biraatti fudhatama qabu argachuu qaba jechuudha. Maqaa gaarii ta'e tokko argachuu akka inni qabudha egaa. Inni biraan buyer decision process research. Qorannoo adeemsa murtii bitattuu jechuudha kun. Kan jechuun egaa bittoonni akkamittii fi maaliif akka bituuf murtii irratti murteessan qorachuudha jechuudha. Maaliif bituu barbaadan kan jedhu kan qoratu yommuu ta'u, just yaadonni isaa baay'ee ma'ifaadha jechuudha. Customer satisfaction research. Isheen kun egaa qorannoo itti quufinsa maamiltootaati. Maamiltoonni itti quufaniiru kan jedhu qorachuu keessatti ga'ee bal'aa kan qabudha. Under this there are different types of research that are used to assess about customers. Kana jalatti egaa gosa qorannoo adda addaa kan waa'ee maamiltootaa madaaluuf tajaajilan nuuf kaa'aa jechuudha. Jalqaba irratti distribution channel audits.
to'annoo yookaan immoo sarara raabsaa jechuudha kun to'annoo sarara raabsaa marketing effectiveness and analytics gabaa irratti milkaa'inaa fi qaacceessa jechuudha inni kun immoo mastery customers or mastery shopping maamiltoota dhokatoo yookaan immoo iccitii qabanii yookaan immoo warra dhoksaatti bitan jechuudha. Customer satisfaction researching kun egaa maalidha inni qorannoo itti quufinsa maamiltootaa just wantoota kana giddu galeessa godhachuudhaan jechuudha. Price elasticity testing qorannoo jijjiiramni gatii gurgurtaa irratti dhiibbaa inni qabu yookaan price staticity kan jennudha jechuudha. Sales forecasting gurgurtaa gara fuulduraa tilmaamuu segmentation research and testing marketing qorannoo qoodinsa maamiltootaa fi gabaa yaaliiti inni kun immoo just yaadonni as keessatti ka'an baay'een isaanii ifoodha mata dureen inni itti aanu marketing research processes adeemsa qorannoo gabaati kun immoo adeemsa akkamii keessa darbu steepii akkamii keessa darbuudhaan it is a process which consists of a number of steps to be accomplished in a logical and systematic manner. Adeemsa tarkaanfiiwwan hedduu kan karaa loojikaawaa fi tooftaa hordofiin raawwataman of keessatti kan qabudha jechuudha. Steepiin duraa define the research purpose or objectives. Kun egaa kaayyoo yookaan galma qorannichaa adda baasu research design formulation. Diizaayinii qorannichaa yookaan saxaxa diizaayinii qorannichaa boca itti gochuu gather as a stage secondary data. Sadarkaa kanatti ragaalee lammaffaa yookaan secondary data funaanuu gather primary data ragaalee jalqabaa yookaan primary data funaannachuu data processing and analysis ragaalee qindeessuu fi qaaccessuu report preparations and presentation gabaasa qopheessuu fi dhiyeessuu just konseptiiwwan keessatti jiran baay'een isaanii ifoodha. Marketing intelligence kan jennu kun immoo yaada akkamiiti qo'annoo iccitii gabaati inni kun immoo gabaan iccitii akkamii of keessaa qaba iccitiiwwan jiran sana qo'achuutti gadi ta'a jechuudha. Is a systematic process of gathering, analyzing, supplying, applying information or both qualitative and quantitative about the external market environment kan jennu jechuudha inni kun. Kuni gamaan laa fakkeenyaaf ammas keessatti adeemsa tooftaa hordofiin odeeffannoo kana jechuun kan akka lakkoofsaa fi qulqullinaan ibsamu waa'ee naannoo gabaa alaa funaanuu qaaccessuu dhiyeessuu fi hojiirra oolchuudha jechuudha. Marketing intelligence is used to determine qo'annoon iccitii gabaa kanneen armaan gadii murteessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Current and future market needs fedhii gabaa kan ammaa fi kan gara fuulduraa tilmaamuu keessatti change in the business environment that may affect the size and the nature of the market in the future. Jijjiirama naannoo daldalaa keessatti uumamuun hammaa fi amala gabaa gara fuulduraa irratti dhiibbaa geessuu danda'an tilmaamuu keessatti ga'ee olaanaa jechuudha kan inni qabu just. Viidiyoon kun yeroo dheeraa nu jalaa fudhata waan ta'eedhaaf egaa xiqqoo ariifachaa jirra. Konseptii isaa immoo akkasiin hubachuu qabdanitti isiniif ibsaan jira. The importance of marketing intelligence kan jennu kana keessatti barbaachisummaa qo'annoo iccitii keessatti egaa tokkoffaarra it promote external focus. Xiyyeeffannoo gara alaa akka jiraatu jajjabeessa jechuudha. Identification of new opportunity carraawwan haaraa addanii baasa. Smart segmentation qoodinsa maamiltootaa fi kan bilchina qabu yookaan smart kan ta'e qoodomiinsa maamiltootaa adda baasa jechuudha. Early warning of competitors movies akkaataa sochii dorgomtootaa dursanii madaaluu fi akeekkachiisa argachuu yoonni asirra ba'een milkaa kan jedhu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennu. Minimizing investment risks sodaa yookaan immoo risk investment hir'isuu. Quicker, more efficient and cost effective information odeeffannoo ariifataa ga'umsa qabuu fi baasii qusatu irratti xiyyeeffachuu dabalateeti gaha. Inni biraan ways to undertake marketing intelligence. Inni kun egaa akkaataa qo'annoo iccitii gabaa itti raawwannu jalqaba irratti maal gochuu qabna? Unfocused scanning maal gochuu qabna? Sakatta'insa xiyyeeffannoo hin qabne yookaan unfocused scanning sakatta'insa xiyyeeffannoo hin qabne raawwachuu qabna jechuudha. Akkaataa qo'annoo iccitii gabaa itti beeknu keessa jalqaba irratti unfocused kan ta'e sakatta'insa xiyyeeffannoo hin qabne yoo ta'e malee sakatta'insi nuyi goonu
focused yoo ta'e carraan irratti baramuu isaa bal'aadha. Iccitii sana baruu hin dandeenyu jechuudha. Semi focused scanning sakatta'insa xiyyeeffannoo walakkaa qabu yookaan semi focused kan ta'e xiqqoo ishee shakkiis qaba garuu shakkii qabaatu iyyuu malee sirriitti adda baafachuudhaaf ijaanuu gargaaruufidha. Informal search barbaacha idilee hin taane yookaan immoo informal search kan jedhu formal search barbaacha idilee egaa isaan kun egaa walumaa galatti maal jechuudha qabxiin nu ilaalle kun akkaataa qo'annoon iccitii gabaa itti raawwatamu tuqaa gurguddaa afur ilaalle jechuudha. Itti aanuun kan jiru competitive analysis kan jedhudha. Isheen kun egaa yaada akkamii qabdi qaacceessa dorgommiiti. Inni kun qaacceessa dorgommii. Competitive analysis refer to determining the strategies and the weakness of competitors and designing a way to take opportunity or tackle threats posed by competitors. Qaacceessi dorgommii kun egaa ciminaa fi laafina dorgomtootaa adda baasuu fi carraawwan jiran itti fayyadamuu yookiin balaawwan dorgomtootaan dhufan ittisuuf tooftaa ittiin of qopheessuun jechuu jalqaba irratti uses of competitive analysis. Faayidaan qaacceessa dorgommii kunoo maalodha yoo inni help management understand its competitive advantages. Hooggantoonni faayidaa dorgommii yookaan immoo competitive advantage isaanii akka hubatan gargaara jechuudha. Generates understanding of competitors past, present and future strategies. Tooftaalee dorgomtootaa kan darbee kan ammaa fi kan gara fuulduraa irratti hubannoo nuuf kenna jechuudha. Faayidaa isaadha kun. Benefitii isaadha jechuudha kun. Yookaan use isaati. Provide an informed basic to develop strategy to achieve competitive advantage in the future. Gara fuulduraatti injifannoo dorgommii argachuuf tooftaalee dandeessan qopheessuuf bu'uura odeeffannoo irratti hundaa'e nuuf kenna. Help to forecast the returns that may be made from future investment. Bu'aa investimentii gara fuulduraa irraa argamu tilmaamuuf egaa nu gargaara jechuudha. Tuqaan inni biraan ni walii wajjin ilaallu steps of competitive analysis kun egaa tarkaanfiiwwan qaacceessa dorgommii tarkaanfii akkamii fudhata yoo inni steeppiiwwan shan nuuf kaa'ee jira. The first one is identifying inni jalqabaa identifying competitors. Dorgommoota adda baafuu qabna jechuudha. Eenyutu nuun dorgomaara kan jedhu dorgomtoonni keenya adda bahuu qabu. Lammaffaa irratti gather information about competitors. Waa'ee warra dorgomanii sana odeeffannoo walitti qabachuu gathering information on competitors. Odeeffannoo dorgomtoota irratti funaanu yookaan tarkaanfii lammaffaa waliin wal fakkaata ganni kun waa'ee dorgomtootaa odeeffannoo funaannachuun dhimma biraadha. Odeeffannoo dorgomtoota irratti funaanuun immoo dhimma biraadha jechuudha. Walitti hidhamiinsa qaba malee tokko miti. Gathering information about competitorsiin waa'ee dorgomtootaa odeeffannoo isaanii funaannachuu akkamitti hojjetu eessaan ba'anii galu qixa kamirra hojjechaa jiru galii hammamii argachaa jiru maalii nama qabachaa jiru keessummeessuun isaanii akkamii kan jedhu waa'ee isaanii jechuudha kun. Gathering information on competitorsiin garuu odeeffannoo dorgomtoota irratti funaanu odeeffannoo isaanii uummata isaanii irratti odeeffannoo funaanu jechuudha inni kun. And the fourth one is analyzing the competition. Dorgommicha qaacceessuu qabna jechuudha. Develop a pricing tooftaa gatii qopheessuudha inni kun immoo just pointoota nu gargaaruu danda'anidha. Ifaadha amma kana explanation adda ta'een barbaadu wanta ifaadha waan ta'eedhaaf tuqaanni itti fufnee ilaallu gaa. Marketing mix and marketing strategy kan jedhudha. Inni kun makaa gabaa yookaan marketing mix walitti makamiinsa gabaa fi tooftaa gabaa sana keessa jiru hubachuu irratti jechuudha. Just keetti gaa the four P's of marketing or the marketing mix kun walitti makamiinsa gabaa arfan yookaan makaa gabaa kana walii wajjin ilaallaka. Is a set of marketing tools that the firm uses to pursue and achieve its marketing objectives in the target market. Meeshaalee gabaa dhaabbanni tokko kaayyoo gabaa isaa galmaan ga'uuf gabaa irratti itti kan inni itti fayyadamudha jechuudha inni kun. According to McCarthy, marketing mix are four pillars. Akka yaada McCarthytti gaa makaan gabaa gaa wantoota gurguddoo arfan of keessatti qaba jechuudha. Inni jalqabaa product. The first one is product.
product variability, quality, design features, brand name, packaging, size, service, warranties, returns. Oomisha kan jennu yookaan productiin kun garaagarummaa oomishaa qulqullina amala maqaa beekamtii saamsama hamma tajaajila wabii fi deebii oomishaa irratti xiyyeeffata. Price kan jennu yookaan gatiin immoo lowest price gatii xiqqaa, discounts hir'ina gatii hir'isanii gurguruu, allowances hayyamoota garaagaraa, payment period yeroo kaffaltii, and credit term haalawwan liqii wajjin wal qabatan gatii yookaan immoo price jechuun dandeenya jechuudha. Kun egaa akka maakaartiin waa'ee makaa gabaa pilarsoota arfan inni kaa'e keessaa piraayisiin isa lammaffaadha. Inni sadaffaan promotionidha. Promotion kun beeksisa jechuudha. Sales promotion beeksisa gurgurtaa ta'uu danda'a, advertisement yookaan immoo beeksisa beekamtii ta'uu danda'a, sales force humna gurgurtaa ta'uu danda'a, public relation quunnamtii uummataa, direct marketing gabaa kallattii ta'uu danda'a. And the last one is place. Kun immoo bakka jechuudha. Channel sarara raabsaa ta'uu danda'a. Coverage yookaan immoo bal'ina gabaa sanaa yookaan assortment kan jennu qoodamiinsa meeshaatii fi location bakka kuusaa meeshaa inventory geejjiba yookaan immoo transportii dabalatee just yaadota kana gurguddoo arfanidha kan inni of keessatti qabatu. Tuqaa inni biraan what is marketing strategy? Tooftaan gabaa maalidhaan yoo inni is a process that enable an organization to concentrate its limited resources on the greatest opportunity to increase sales and achieve a sustainable competitive advantage. Adeemsi dhaabbanni tokko qabeenya isa muraasa ta'e carraawwan gurguddoo gurgurtaa dabalatanii fi injifannoo dorgommii itti fufiinsa qabu dorgomsiisan irratti akka xiyyeeffatu taasisudha jechuudha. Inni kun tooftaan gabaa kun egaa yookaan marketing strategy kana egaa qoodamiinsaan ilaalaa deemnu jechuudha. Jalqaba irratti pricing strategy yookaan tooftaa gatii kaa'uuti. Inni kun pricing strategy yookaan tooftaa gatii kaa'uu jalatti jalqaba irratti wanti nu ilaallu pricing schemingidha. Kun immoo gatii ol kaasanii kaa'uudha. Jalqaba irratti tooftaa gatii kaa'uu ilaalleerra. Tooftaa gatii kaa'uu kana jalatti tuqaawwan nu ilaallu pricing scheming yookaan gatii keenya ol kaasuu. Many companies that invent new product initially set high prices to scheme revenues from the market. As keessatti dhaabbattoonni hedduun isaanii kaampaanoonni hedduun isaanii oomisha haaraa yeroo uuman jalqaba irratti galii gabaa irraa sassaabachuuf jedhanii gatii isaanii ol kaasanii himatu jechuudha. Pricing strategy keessaa inni lammaffaan konseptii inni lammaffaan penetration pricingidha jechuudha. Penetration pricing kun immoo gatii gadi buusanii kaa'udha jechuudha. Companies set a low initial price in order to penetrate the market quickly and deeply to attract a large number of buyers quickly and win a large market share. Gatii gadi buusanii kaa'u kana keessatti dhaabbanni gatii jalqabaa gadi buusanii kaa'an gabaa keessa ariitii fi gadi fageenyaan seenuudhaaf akkasumas maamiltoota hedduu hatattamaan harkisuudhaaf jedhanii istiraatiijii gurguddaa kana fayyadamu jechuudha. Istiraatiijii kana jechuudha kan isaan fayyadaman. Inni biraan cost plus pricing. Cost plus pricing kun baasii irratti dabaluudhaan gatii kaa'u jechuudha. Baasii irratti dabaluudhaan gatii kaa'udha. Adding a standard markup to the cost of the product. Baasii oomisha irratti dhibbeentaa faayidaa yookaan markup kan jennu idilee ta'e dabaluudha jechuudha. Fakkeenyaaf wanta qarshii 50 godhamu tokko dhibbantaa tokko itti dabalanii gatii sana ol kaasanii yeroo hundumaa 60 gurguruu jechuudha. Kun cost plus pricing kan jennudha. And the fourth one is markup pricing. Isheen kun immoo gatii dabalataa jechuudha. Isheen kun certain percentage of the selling price is added to unit cost. Dhibbentaan murtaawaan gatii gurgurtaa baasii tokko yookaan unit cost irratti akka dabalamu taasisuudha. Inni kun gatii masaa sana dabalanii achumaan achitti hambisuudha. The fifth one is competition based pricing. Isheen kun immoo dorgommii irratti hundaa'uudhaan gatii dabaluudha jechuudha. Also called going to rate pricing, may price at the same level above or below the competition. Kunis egaa
going great pricing jedhamuudhaan beekama. Maal ibsaa dorgomtoota waliin qixxee akkasumas isaanirraa ol yookaan immoo isaanirraa gadi gochuudhaan gatii kaa'udha. Fakkeenyaaf amma namoota attract gochuudhaaf namoota nun dorgomaniin gaditti gatii keenya gadi buusuudhaan yookaan immoo gatii keenya ol kaasne immoo namni akka wanta quality qabutti baay'aaduudhaaf yookaan immoo isaan caalaatti gatii ol kaafne namni nu baqate yoo ta'e immoo gatii isaanitti gadi butuudhaan isaanii wajjin wal fakkeessuudhaan jechuudha. And the next one is psychological pricing. Isheen kun immoo sammuu maamilaa irratti hundaa'uudhaan gatii kaa'uudha. A pricing approach that considered the psychology of prices and not simply the economic. The price is used to say something about the product. Tooftaa haala diinagdee qofa utuu hin taane sammuu fi ilaalcha bitattootaa madaaluudhaan gatii itti kenninudha jechuudha. Gatiin kun waa'ee qulqullina oomishaa akka dubbatuuf itti fayyadamuudha jechuudha. Just jalqaba irratti konseptiin guddaan nu ilaalle maalidha jechuudha. Marketing strategy yookaan tooftaa gabaa keessatti pricing strategy jalatti jechuudha. Tuqaawwan gurguddoo kana kan nu ilaalle. Itti aansuudhaan kan ilaallu lammaffaa irratti tuqaa lammaffaan nu walii wajjin ilaallu strategy promotion strategy jechuudha. Inni kun immoo tooftaalee beeksisaati. Jalqaba irratti yoonis tuqaawwan gurguddoof jalatti qabaa advertising ilaalla jechuudha. Yookaan beeksisa ilaalla. Paid form of non-personal communication about an organization or this product transmitted to a target audience through a mass or broadcast media. Beeksisi kun egaa yookaan advertisingiin kun tooftaa quunnamtii kalfattiin itti raawwatamuu fi dhuunfaan kan hin taane yoo ta'u waa'ee dhaabbataa yookaan immoo oomishaa karaa miidiyaalee uummatatti beeksisuu irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Inni lammaffaan personal selling. Kun immoo personal selling gurgurtaa kallattii jechuudha. Gurgurtaa kallattiidhaan namni tokko gurguru. Personal selling is a promotional method in which one party kun egaa gurgurtaa kallattii jechuun mala beeksisaa yookaan promotional method qaamni tokko fakkeenyaaf amma sales person kan jennu gurguraan tokko uses a skill and technique for building personal relationship with another party. Dandeettii fi tooftaalee adda addaatti fayyadamuudhaan qaama biroo waliin hariiroo dhuunfaa yeroo inni itti ijaaruudha jechuudha. Gan just promoting strategy kana gidduutti qixa lamaan kanarra ilaalleerra. Advertising dha personal selling. Tuqaa inni sadaffaan nuyi ilaallu immoo public relation or publicity kan jedhudha. PR. Public relation or publicity kan jennudha. Isheen kun egaa quunnamtii uummataa yookaan immoo beeksisa irratti kan xiyyeeffatu yookaan quunnamtii uummataa jechuudha. Is a form of communication that seek to change the perception of customers, shareholders, suppliers, employees, and other publics about a company and its products. Tooftaa quunnamtii ilaalcha maamiltootaa, qooda fudhattootaa akkasumas dhiyeessitootaa, hojjettootaa fi uummattoota biroo waa'ee dhaabbataa fi oomisha isaa irratti qaban jijjiiruuf ilaalcha isaanii jijjiiruu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Just konseptiin afuraffaan immoo sales promotion kan jennu. Inni kun beeksisa gurgurtaatu yookaan sales promotion jechuudha. Describes promotional method using special short-term techniques to pursue members of target market to respond or undertake certain activity. Tooftaalee beeksisaa yeroo gabaabaaf tajaajilan itti fayyadamuudhaan maamiltoonni gabaa keessatti xiyyeeffannoo akkasumas sochii murtaa'e akka taasisan amansiisuudha jechuudha. Inni kun immoo sales promotion. Just wantoonni nu dubbachaa jirru kun baay'een isaanii ifaadha. Just wantoonni nu as keessatti ilaallu fakkeenyaaf amma marketing channelii kana keessatti fakkeenyaaf asirratti maal dubbachuun barbaade sarara gabaati. Fakkeenyaaf amma channel gaafa jennu fakkeenyaaf amma namoota yookaan dhaabbilee adeemsa oomishni tokko akka tajaajilaaf oolu yookaan maamiltootaan akka qoratamu taasisan keessatti hirmaatuu akka ta'an gochuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma distribution strategy keessatti gaa
Keessumaa waa'ee marketing channel kana gaafa ilaalu individual or organization involved in the process of marketing the product available for use or consumption of consumers. Kun ifaadha can be of two type gosa lama ta'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf direct channel fi indirect channel kun egaa sarara kallattii fi sarara al-kallattii yommuu ta'u direct channel kan ittiin jennu fakkeenyaaf amma direct channel in this type of channel producers and end users directly interact. Kana keessatti maayinni gosa sarara kanaa keessatti oomishtoota fi fayyadamtoonni xumuraa kallattiidhaan ni quunnamu yookaan hirmaattota jechuudha. Indirect channel keessatti garuu gosa sararaa gidduu seentonni yookaan intermediators kan jedhaman gurgurtaa fi bitataa gidduu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf in this type channel intermediators are inserted between seller and buyer. Gurgurtoota bitattoota gidduu kan seenan intermediatortootatu jira jechuudha indirect channel keessatti. Inni biraan condition put into consideration to use best distribution strategy are haala wantoota raabsa gaarii ta'e fayyadamuuf yaada keessa galfaman wantoota armaan gadii walii wajjin ilaalla. Company factors dhiibbaa dhaabbataa jennu kun company factor dhiibbaa dhaabbataa financial dandeettii dinagdee ta'uu danda'a. Human and technological capability of company to do its business activity. Kun egaa humna namaa fi teknooloojii dhaabbanni tokko hojii daldalaa isaa raawwachuuf qabu dabalatee jechuudha. Company factoriin kun walumaa galatti egaa haalawwan tooftaa raabsa gaarii ta'e fayyadamuuf nu gargaaran keessatti xiyyeeffannoo kennu ilaalaa jirra. Marketing characteristics kun immoo amala gabaa sanaati. Geography teessuma lafaa market density baay'ina yookaan tuuta maamiltootaa market size hamma gabaa target market gabaa xiyyeeffannoo yookaan objectivii gabaa keenyaa kan dabalatu yommuu ta'u ganni kun yaada kana kan inni of keessaa qabu. Product attribute kan jennu immoo amala oomishaati jechuudha. Perishability, value and sophistication of the product. Product attributing kun immoo atattamaan baduu yookaan immoo perishability oomishichaa gatii yookaan immoo amala walxaxaa oomishni sun qabu irratti xiyyeeffannoo kenna. Inni biraan environmental factors or environmental forces kan jennu yookaan humnoota naannoo. Those factors that affect the business like competition, technology and culture. Humnoota daldala sana irratti dhiibbaa geessan kanneen akka dorgommii teknooloojii fi aadaa dabalatee jechuudha. Ganni kun aadaa dabalatee jechuudha. Just yaadonni isaa ifaadha. Itti aanuudhaan egaa tuqaan nu ilaallu the concept of service kan jedhu yaada tajaajilaa kana keessatti it is any act or performance that one party can offer to another that is intangible and does not result in the ownership of anything. Tajaajilli gocha yookaan raawwii qaamni tokko qaama biroof dhiyeessuu danda'u yoo ta'u kan harkaan hin qaqqabamne yookaan intangible kan ta'ee fi abbummaa waan tokkoo kan hin hordofsiifnedha jechuudha inni kun. Distinctive features of services includes intangibility. Amaloonni tajaajilan meeshaalee irraa adda isa taasisan harkaan qaqqabatamuu dhabu yookaan intangibility, inspirability kan jennu raawwataa irraa gargar ba'uu dhabu, variability kan jennu garaagarummaa qabaachuu and perishability kan jennu kun immoo hatattamaan baduu jechuudha. As opposed to goods. Services are highly variable because they depend on who provide. Tajaajilli baay'een garaagarummaa ni qabaata. Sababni isaa maaliifidha yoo inni eenyuun akka dhiyaatu irratti waan hundaa'uudhaaf jechuudha. Dhiyeessii isaa irratti ijaa hundaa'uudhaaf jechuudha. Services are highly variable because they depend on who provide. Isheen kun egaa ifaadha yaadinnas keessatti qabus yaadota nama qoran miti just tiyooriitu itti baay'ata. Tiyooriidha kan itti baay'atu just yaadii haaraan hin jiru dhugaa dubbachuuf. Konseptii biraan nuyi itti fufnee ilaallu the concept of customer kan jedhudha. Kun immoo yaada maamilaadha jechuudha. Customer jechuun maal jechuu akka ta'e gaafa ilaallu is a person or organization that buys
a product or service either for use for resale. Maamila jechuun maalidha yoo inni fakkeenyaaf amma nama yookaan dhaabbata oomisha yookaan tajaajila tokko itti fayyadamuudhaaf ta'uu danda'a yookaan immoo deebisee gurgurachuudhaaf ta'uu danda'a nama wanta sana bitudha jechuudha. Daldaltoonni baay'een fakkeenyaaf amma maamiltoota ta'uu danda'u. Daldalaa tokko irraa dhaqanii bitanii nama biraatti gurguruu yoo barbaadan isaan hundiyyuu maamiladha jechuudha. So itti fayyadamuuf ta'uu danda'a gurguruudhaafis ta'uu danda'a garuu dhaabbata tokko irraa gaafa waa bitan maamiladha jechuudha isaan. Customers can be internal maamilli keessoo fakkeenyaaf members of the organization miseensa dhaabbatichaa ta'uu danda'a or external kan jennu immoo kan alaa immoo customer coming from outside maamiltoota bakka biraatii dhufan ta'uu danda'a. Just kun konseptii haaraa hin qabu. Just wantootuma ifaa ta'anidha. Ifaadha yaadinni as keessatti qabatu baay'een isaa ifaadha. Asumaan egaa obboloonni keenya baay'een keessan adaraa kan isiniin jennu chaanalii keessan chaanalii guddaa kana ijoollota biroo bira akka ga'uudhaaf dhiibbaa uumuu kan danda'u isin jechuudha. Sheer godhaa ijoollota biraa akka ga'uudhaaf sababni isaa yoo isin nuuf beeksiftan malee ijoollota birarree ga'uu hin danda'u jechuudha. Hojiin keenya kuni yaadonni as keessatti ka'an egaa yaadotuma baay'ee ifoo ta'anidha. Just amma kana wantoota nu qoran hin qabani konseptii irratti xiyyeeffachuu barbaannu qofa irratti yoo xiyyeeffannes gaariidha. Haa ta'u iyyuu malee garuu dhimmoota fakkeenyaaf amma karaa olitti ilaalaa turre keessatti yeroo baay'ee dhimmoota qormaan irree keessaa bahu waan ta'eedhaaf isaan sanarratti yoo qoosuu dhaabattan gaariidha jechuudha. Wantoota nuyi iddoo kanatti isiniif hojjennu gaariidha hin barbaachisu jennee isiniif hojjenna waan ta'eedhaaf hojii nuyi isiniif hojjennu kana hin tuffatinaa sirriitti irraa baradhaa isiniin jennaa. Just wantoota bira daddarbee kana dubbisaa baay'eema wantoota biruma darbamuu qabanidha. Hamma kana wantoota nama qoran miti. Tuqaa inni itti aarugaa considering customers tuqaa inni itti aaru considering customers as an invaluable asset kan jennu kun maalidha konseptiin isaa asirratti baay'eema dubbachuun barbaada dhugaa xiqqoo yeroo baay'ee ijoolleen keenya iddoo kana understanding godhan maaliif akka ta'e hin beeku. Maamiltoota akka qabeenya gatii hin qabneetti ilaalu. Laashee kana maamiltoota akka qabeenya gatii hin qabneetti ilaalu. Considering customers as an invaluable asset. Maamiltoota kana akka qabeenya gatii hin qabneetti ilaalu. Sirriitti adda baafnee ilaallama kana. The value of one customer is infinite and you cannot possibly calculate it. Gatiin maamila tokko dhuma hin qabu. Tilmaamamuu hin danda'u akkasumas tilmaamuun hin danda'amu. Konseptiin baay'ee jaalladha dhugaa bakka kanarratti yeroo baay'ee ijoolleen qormaata irratti wanta kana understand hin godhan. This includes sales to him in his lifetime as well as to customers he generates for you through word of mouth. Kunis egaa bara jireenya isaa keessatti meeshaa isatti gurguramu qofa osoo hin taane maamiltoota inni afaaniin yookaan ragaa bahuudhaan siif fidu hunda dabalata jechuudha. Hunda dabalata. This means your most precious asset is your customer. Kana jechuun qabeenyi kee inni hunda caalaa qaalii ta'e maamila keeti jechuudha. Qabeenyati magaazina kee keessatti kuusitu hin taane qabeenyati qabeetti makiina mana kee dura dhaabbatte sana utuu hin taane warra sirraa tajaajilamaa jiranidha jechuudha. Maaliif bu'uurati faayidaa argachuu keetii waan ta'eef. But we think of immediate profit and ignore the future profit expected over the lifetime of the customer. Garuu gamaa inni nu bu'aa yeroo gabaabaa irratti xiyyeeffachuudhaan bu'aa gara fuulduraa kan bara jireenya maamilaa keessatti argamu daganne jechuudha. Isheen kun egaa dhugaa konseptii akka namummaatti illee baratamuu qabdudha dhugaa dubbachuudhaaf. Reducing customer complaints. Kun immoo komii maamiltoota hir'isuudha jechuudha. Every single complaint should be treated as an opportunity to improve the quality of your product and services. Komiin tokkoon isaa akka carraa qulqullina oomishaa fi tajaajila keenya fooyyessuutti ilaalamuu qaba jechuudha. Komii isaaniirraa barachaa deemuu qabna jechuudha.
Research finding about customer satisfaction. Bu'aa qorannoo waa'ee itti quufinsa maamilaa. 91% customers who have complained decide never come back. Maamiltoota komii qaban keessaa persentiin 91 lammata deebi'anii dhufuu dhiisuu murteessu. Sababni isaa komiin isaanii sun hin sirreeffamneef yoo ta'e egaa lammaffaa deebi'anii nurraa tajaajilamuudhaaf gara keenya dhufuudhaaf fedha dhabu jechuudha. Murtee kana murteessu persentii dhibba keessa persentiin 91. But if resolved quickly, any 2% of them will return. Garuu komiin isaanii dafee yoo hiikame isaan keessaa persentiin 82 deebi'uu danda'u jechuudha. Amma danda'ame akka hin komatamneef sirreessuu komii yoo jiraate immoo sirreessuun persentii 82 sana yoo deeffachuudhaaf nu gargaara jechuudha. There is no investment like investment in customer satisfaction. Investimentii akka investimentiitti quufinsa maamilaa irratti hojjetamu tokko illee hin jiru jechuudha. Treat the cost of satisfying a customer as an investment rather than an expense. Baasii maamilaa quubsuuf baasnutu akka baasitti yookaan expensiitti ilaalamu otoo hin taane akka investimentiitti ilaaluu qabna jechuudha. You will get unmatched returns through referrals, repeat purchases, decreased operational cost and increased profit. Karaa maamilli nama biratti himuu danda'u yookaan reefer karaa inni gochuu danda'uun irra deddeebiin bituu baasii hojii hir'isuu fi bu'aa dabalataatiif bu'aa waliin gidne argachuu irratti yoo xiyyeeffate jechuudha kun hundumtuu gaa kan inni ta'uu danda'u. Inni dhumaa gaa chaaptarii kana xumurree jirra. Inni dhumaa place yourself in the customer's shoes. Of keessan bakka maamila buusaa ilaalaa. Ofii keenya bakka maamilaa buusnee yoo ilaalle ofii keessan bakka maamilaa buuftanii yoo ilaaltan hojii keenya keessatti hammam dhiibbaa akka inni uumu dubbata. You have right to choose your customers but not the luxury to compromise on your level of service. Maamiltoota keenya gaa filachuuf mirga qabna jechuudha. Garuu sadarkaa tajaajilaa keenya gadi buusuu yookaan laaffisuuf mirga hin qabu. Get rid of the unwanted customer but do it with tact. Maamila hin barbaachifne irraa fagaachuu qabna. Garuu kana kan goonu bifa ogummaa qabuun bifa tactful ta'een jechuudha. Bifa tact ta'een jechuudha. Part with the unwanted customer with a smile and handshake. Maamila hin barbaachifne sana fuula yookaan seequu fi harka wal qabuun addaan bahuu qabna jechuudha. Just taphachaama fuula gaarii itti agarsiisaa ta'uu qaba jechuudha. Place yourself in the customer's shoes. Ofii keenya bakka maamilaa buusuun ilaaluu qabna. And to your customer as you want to have done into you. Wanta akka nuuf godhamu barbaannu sana maamila keenyaafis yoo goone egaa biizinasii keenya keessatti hammam dhiibbaa uumuu akka dandeenyu dubbata. Egaa chaaptarii 5ffaa walumaa galatti xumurree jirraa guddaa galatoomaa. Thanks. Chaaptarii 6ffaadhaan business financing kan jedhuun amma walitti deebinutti nagaan waaqayyoo isinii wajjiniin haa